سلام سلام إن فيديو متملكاتو ود إثيوبيا أباكاتو أردو بسعودي عربية نو يالنو كمدان بدأم رجيم جزيونو نال إن إيولو متايوت حزب سرعتو بزي دمو إياموتو إيتاممو منجستا أساكمم درجتو أساكمم أزيو إرس برس إيتشفافنن نيالنو إيه من ملكة أكان أباكاتو أردون كاتلو كاتلو Egaa obboleewwan obboleewwota keenya Saudi Arabiyaa keessatti argaman egaa haala akkanaa keessa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu keessadha kan jirani. Akkuma argaa jirtanii hedduu garaa nama nyaatu dhugaa dubbachuuf obboloonni keenya achi keessatti Saudi Arabiyaa keessatti dhumaatii kan jirani. Egaa dhugaa waan jedhan nama wallaalchisa. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube galatti jalatti argamtanii nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuudha. Egaa har'a immoo kanan feef ingidihi akkuma argaa jirtanii Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen kuni gara embaasiitiin gara seera qabeessan ta'ellee gara daldalaatanillee ta'e kan deemanii yaa ta'u malee immoo ijoolleen kuni akkirratti laaphaaniin ijoollee kana hunda namoonni guyyaa guyyaadhaan du'aatii ajjeefamaatii beelarraan kan ka'e kan ala kana keessa jiranidha. Ijoolleen nu biraa dhumaatii kan jirtu jedhanii sagalee nuu ta'aa jedhanii iyyataa jiru. Egaa obboleewwan keenya kun Saudi Arabiyaa keessatti baay'ee kan amanan jedhamne godaatirra jiru jechuudha. Egaa mee dhugaa dubbachuuf nutis mangistii ni qabna jenneeti abadanna. Ijoolleen kuni osuma biyya san keessatti biyya Saudi Arabiyaa san keessatti haala kanaan arra kan ka'e ijoolleen beelarra kan ka'e dhumaatii jirti jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Ingidihi akkuma argaa jirtanii ijoolleen tuni ganaa ijoollee daa'ima ijoollee xixiqqaadha deemanii dallaalan achi gara Itoophiyaatti yeroo asitti ergu qarshii 70,000 irraa nyaata. Qarshii isaaniitti nyaata. Maatii isaanii akkasumas immoo amma ammaatti kan maatiin isaanii dhaaf hin bilbil. Qarshii kana hundaan achi as ergu. Ijoolleen tun natsaa biyyaa hin baane. Garuu immoo haala kana keessa jiru. Ijoollee achi as guuraa jiru malee hojii galchaatiin jiran. Ijoollee walirratti kinoo akkanatti rakkataatii jiru. Nyaataan dhugiitiin akkanatti kinoo ijoolleen kana keessa jirti. Akkuma dhageessan sagalee ishii kuni dhugaa dubbachuuf waan hedduu nama gaddisiisudha. Sagalee micattii tanaa akkuma dhagaa jirtanii sagalee normaalii miti. Haala beelanirree ta'uu danda'a. Baay'ee nama gaddisiisa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaafiyyuu nuti keessanuu warreen viidiyoo kana argitan hundi keessanuu sagalee ta'aa fi ijoollee sun achi keessallee baatee gara biyya isaaniitti illee akka galtuuf sagalee ta'aa fi isiniin jechuun jaalladha obboloota koo. Akkanatti kinoo halkanii guyyaadha kan bu'aa jiranii miidiyaarra kan naanna'aa ture qaata. Namni ijoollee tanaaf maal ta'an jedhee dubbataa fi jiru hin jiru. Imbaasiin Saudi Arabiyaatillee akkanatti kinoo ijoollee tana dhiiste maal faayidaa qaba? Erga imbaasii jechuun akka ijoolleen biyya keessa biyya Saudi san keessatti rakkatanii akkanatti numatu ijoollee tana nama tokko dhukkube imbaasiin hin galchaatii hin jirtu. Maaliif seera jechuudha seera mangistii keenya jechuudha. Mangistiin keenya immoo waa tokko nu ilaalaa ijoollee ta'e ilaalaa hin jiru. Ijoolleen biyya hambaa keessatti dhumaa jirtu takka illee ilaalaa hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif akkanatti ijoolleen tun dhumaa jirti? Iskii sagalee ta'aafidha. Keessattuu immoo warreen miidiyaa gurguddaa qabu osoo ba'anii ijoollee tanaaf sagalee ta'anii osoo beelanii hin dhumin biyya ormaatatti garuma biyya isaaniitti illee galanii qaasirumarree hojjetatanii yoo bulan ijoolleen tun biyya san keessatti dhumuur kinoo nu biraa namoonni guyyaa guyyaadhaan dhumaatii jirtii jechaa jiru. Haala beelaatti fi dhooburraan kan ka'e jechuudha. Mangistiin keenya kinoo akkanatti ilaalaa jira. Ijoolleen tun biyya ormaa keessatti dhumaatii jirti. Kanaafiyyuu sagalee ta'aa fi obboloota koo. Egaa waan akkasiitii waan baay'ee dhugaa dubbachuuf namatti dhaga'amu immoo nama gaddisiisudha.
Ana akkasiin jechuun jaalladha. Ijoolleen tun baay'ee godaati haala godaati amma hin jedhamne keessatti kan jirtu kun walta canaannaqanii to'i annuyyuu dhugaa dubbachuu fi nama biiroo keessa bulee argatu namaaf naa ani guyyaa takka guyyaa lama biiroo keessa buluu dadhabe onas hin jedhu soba isinitti fakkaata garuu ni beektu namoonni bakka hundattuu karaa rakkinni hin dhabamu garuu mudaa ijoolleen tun akka furmaata argattu sagalee ta'aa fi warra miidiyaa gurguddaa qabu irratti sheer godhaa fi bakka waan ani ijoollee tana ilaallatu nama keenya jedheetu namni ijoollee tanaaf nama hunduyyuu namni viidiyoo tana dhaggeeffate yookiin immoo ijoollee tana sagalee ishii dhaga'ee oduu sheeriin godhin biran darbina namummaadha nama ta'uun waa tokko warra gargaaruudhaaf waan ta'eef. Borus waan akkana kun sirra singaa namoonni keessattuu ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan ijoollee tana sheer godhaaf to bakka namoota bakka follow guddaa qaban akkasumas immoo waan bakka dabarsuu fi danda'a sagalee isaanii tanarree dabarsuu fi danda'an biraan gaafii kanaaf hundi keessaniyyuu sagalee ta'uuf hin dagatinaa hin jedha. Egaa obboleewwan keenya kun akkanatti siqaayii mana hin jedhamne kan argaatii jiranii namni guyyaa takka hojii dhiisatoo ijoolleen tuni erga biyyarraa dhufnee turreetii jirraa jedhanii akkanatti jiru jechuudha yookaan uffata hin qabne jira waa baay'ee nama barbaachisa dubartoota waa baay'eetu barbaachisa kanaafiyyuu namni yaa waa baay'eetu nama barbaachisa akka mana hidhaatitti ijoolleen tun birriidhaa birrii isaaniitti hin gorree qarshii isaanii achi dhangalaasanii yookiin immoo qotee qaban yookiin maatiin waan qabu gurgureeti kan biyyaa baasu jechuudha garuu immoo as dhufanii gaafa hojiin hin jirre gaafa hin baasinirree garagaree maal taatan jedheetoo hin laalle kun immoo maal jedhama kun immoo maal fakkaata dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisu biyya keessatti kan barates hojiin hin jiru hojii hin argatu rakkinni biyya keenya keessa jiru rakkinaa miti. Rakkinni biyya keenya Itoophiyaa san keessa jiru rakkinaa miti. Kanaafuu ijoollee tanaaf sagalee ta'aa fi isiniin jechuun jaalladha. Warreen sagalee ijoollee tanaa dhageessan bira hin darbinaa adaraa keessanii akkuma ta'ettis taatu warreen miidiyaa fayyadamtan hundi keessanuu sagalee ta'aa fi ijoolleen tun akka lubbuudhaan maatii isaaniitti galan nagaan galanii qarshii naada ishiiti yoo waaqayyo jedhu yoo fayyaa qabaatan hojjetanii itti dhufu. Sagalee ta'aa fito garuu maatii isaaniitti illee akka galan taasisaa isiniin jechuun jaalladha. Ittaansuudhaan immoo waan an jechuu barbaade dhugaa dubbachuu fi biyyi sun yoomiyyuu taanan Saawud Arabiyaan jedhamtu sun yoomiyyuu taan hin jijjiiramtu. Ishiin duras akkanu waggaa 10 duras akkanu namoota hedduu dararaa turte jechuudha. Biyya sina siraata hin qabne biyya san qofan arge. Biyya sina siraata hin qabne jechuudha isheen. Biyya bakka maal sinin jedha dhugaa dubbachuu fi ani giseenan jechuudha waggaa meeqa turee jira yeroo suni biyya san deemu jechuudha waraqataan dhufanii gara seeratiin kan dhufan paaspoortii qaba maal qaba warra dhiiraa kana maal godhu asii waraqataan waan tokkichi dogongora yaa'u kan namni haaraadha namni addisii gaafa dhufu waa baay'eedha kan gaafii gaafatamanii gaafii san immoo waa takka jechuun ani fakkeenyaaf ijoollee dhiiraa fa'aa keessattuyyuu gaafii gaafatanii gaafii sun osoo ta'an waraqata saniin xifii asiyachi biyya san dhugaa dubbachuu fi yoomiyyuu irraa fadhu ani biyya san keessarree hin jiru akkanatti namoota hedduu dararaa turtee nam beekaa biyyi Saawudii sun namaaf hin toltu nama keenyaaf hin toltu kanaafiyyuu ijoolleen kuni biyya gaariillee akka deeman nagaadhaan biyya san keessaa ba'anii akka nagaadhaan maatii isaaniitti illee galanii qaasumarree hojjetanii jiraataniif sagalee ta'aa fi ijoollee tana achi bahaasaa isiniin jechuu barbaadetanii biyyi sun biyyaa miti biyya sana siraata hin qabne biyya kabaja hin qabnedha isheen dhugaa dubbachuu baa'anii waan an argeef namni waraqata qabu namni paaspoortii qabu xiffiidhaan dhaamuu jechuun dhugaa dubbachuu nama isbii keessatti maali biyya kana akkasumas yaani kana biyya kana waan dhufu sana siraata qabdaa si kabajuu baqa wala ifannaa wala maalin hin jiru jechuudha. Kanaafuu yoo jetti xiffiidhaan rukutamte gaafii takka gaafatamte gaafii baay'eetu jira piroosasii ni beektanii warra paaspoortii harkaa qabu waraqata harkaa qabu xiffiidhaan. Naa kana isiniin jedhaa waan baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuu fi egaa
biyyi sun biyya madfoodha. Enggak ijoollee teenya immoo nagaan waaqayyoon ishee galchuu isaan galchuu waan akkasiitti isiniin jedha. Kanaafiyyuu biyya sanii keessaa ba'uuf yaala malee biyya itti deemanii miti. Obboleewwan keessanirree gara biyya Saawudii warreen deeman isaanillee gorfadhaa akka biyya san hin deemne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biyya san akka hin deemne ijoollee tanarree gorfadhaa. Ijoollee ganaa biyya Saawudii deemuudhaaf qophooftanirree ishillee gorfadhaa akka biyya biraatillee deemanii dalagatan godha. Biyyi sun biyya hara malee. Dhugaa dubbachuuf namoonni isinitti tole maaliif akkana jettee jechuun keessan oolu garuu mooshiin ijoollee keenya dhiiga ijoollee keenya hedduu irratti dhangala'ee jira jechuudha. Biyyi sun biyyaa miti waan an beekuufan dubbadhaa jechuudhaan. Kanaafiyyuu obboloota koo warreen sagalee tiyya tana dhageessanis dhaggeeffattanis ta'e biyya sanii obboleewwan keenya kana akka ba'aniif kadhannuma keessanillee waan biraa yoo dadhabdan kadhannuma keessanillee isaan yaadadhaa isiniin jechuu barbaadetan. Maaliif ijoolleen tun baay'ee takkaa jetti dhugaa dubbachuuf miti beelaa dhoyeebuudha hedduu dararamaa jechuudha. Waan an argeef ani waan akkana kana waan an argeefi baay'ee takkanatti dhagahame. Kanaafiyyuu obboloota koo sagalee ta'aa fidhaa isiniin jechuu barbaadetani. Enggak akkasii warreen galanis warroon galles aadee bifa hojiin irree yoo dhabame gara biyya isaaniitti deebi'anii waan barbaadatan biyya ofii keessatti yaa hojjetatan. Kanaafiyyuu nagaadhumaan biyya sanii akka galaniif qofa bicha rabbiin kadhadhaa fi akkasuma sagalee ta'aa fi gara imbaasitti irree iyyaa fi ijoollee tana ijoollee dubartoota qofa osoo hin taane ijoolleen dhiiratirree kanuma ajjeefamaatii jirti jechuudha. Mana hidhaatitti darbatamtee ajjeefamaatii jirti. Kanaafiyyuu sagalee ta'aa fi isiniin jechuun jaaladha. Maaliif ijoolleen tunarraa ijoollee kana hunda dhabuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf hin dalagatne jedhanii gaafa biyyaa ba'anii biyya ormaa keessatti hafan baay'ee takka garaa nama nyaata. Ijoolleen tun akkuma argaa jirtan ganaa daa'ima xixiqqaadha. Isaan immoo dararaa. Nah kanaafiyyuu sagalee ta'aa fi please warreen dandeettii qabdan akka dandeettii keessanitti sagalee ta'aa fi ijoollee tana gara imbaasitti illee iyyaa fi isiniin jedha. Ijoollee tana baay'ee biyya sanitti ijoollee hojii galanirree kanatti ajjeesaa rakkoo guddaa irraan gaatii jiru Araboonni jechuudha biyya san keessatti. Keenya carraan kanuma ta'e waan hundaafiyyuu waaqayyoon isaan gargaaru. Obboloota keenya achi keessa jiranii rabbiin nagaadhaan isaan baasu maatii isaaniitti illee nagaadhaan isaan galchu. Innaa kanas isiniin jechuu barbaada obboloota koo adaraa keessan hundumti keessanuu sagalee ta'aa fi warreen sagalee kiyya kana dhaggeeffatan ijoolleen tun nagaadhaan biyya ofiisitti haa galtu isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadha.